nagaa maaltu jira ollaadhuma koof jecha bahee galuu hin dandeenye dubartii abaaramtu sanatu ba'umsaaf galuu sana dhawwite na rakkiste kunoo na miidhaa jirti maalan godha waan hundumaa caalaa immoo iccitii isaan irratti walolan kan sirriitti beeku anadha sababii kanaaf jedhanii qabuun nama akkasii miti isas karaa waaqaas ta'e karaa jaarsaas ta'e wadhuma ishiin kanaa goote sirraa dhoowwina sirraa dhorkinas hin hadabamtis waan ati beekuu qabdu iccitiisa jedhamu sana baay'ee iccitaan na gaafattay kana ko waan tokko rakkoon hin jiru anaaf si duwwaa beeka seelis kana sirreessuu qaba ka Dasirratti wal fixuu jarri dubbiin dubbii qofa otoo hin ta'in dubbii sim kaardiitiidha. waan tokko immoo shakkii malee sitti himu wanta kana marsitee narratti waan tokko fiduuf yaaddi taanaan wal qabanne qileesee waan tokko yaadiin ani kaayyoon koo siinii simiidhoo otoo hin ta'in urjii lafa kanarraa balleessu simbeenne kana yeroo miqirra deddeebisitti himi namni an jaaladhu takkasii eenyuun sin jijjiiru na hiree ke of ladu hiree ke jiradu wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatu nargine deebine facaane taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne jaba an kana boodamo lafa shamaran jiramo kotteen koon ejjito lafa san jiran yoo san library dhufani dhiiseefin ba maa dormiin dhufi yoo san dormiin dhufani dormiin dhiiseefi bakki kare fadheen jiraatu malee jaba an lammat shamaran biramo kottee ko lammatan ejjatu gaddu saayiran ejjaddu lammat ilaashi waasittani kana booda waan yaaddu waan gootu ubannoodha itti yaadi karaa qajeelaadhi akkas taanan rakkoon tokko sirran gahu akkanatti deemta taanan garuu rakkini si mudachuu danda'a jaba an eebbifamee boon barbaada mooraana keessaan maal taana deddeebiseen an eebbifamee boon barbaada eebbifamee boof immoo shamarrarraa fagaachuun dirqama malee lafa shamaran jedhamoon ijaa ilaaluun barbaadu lafa isaan jedhanii utuu hin danda'amate utuma kilaasii keessaa qofaatti na barsiisee tolanaan aasaa kee kana hojiitti jijjiirta taananii baay'ee gaariidha jaba anaammoo na shakkitaati an waan hin jedheef amanamaadha na shakkitaati na shakkin gaa an amman jedheen gaa ani amman jedheen gaa jaba na shakkin si shakkuu kiyya miti akkasitti karaa qajeeltuu deemta taanan gaariidha ishii sitti deemsite sun dhufte kana mo'ee isaa argatte lubbuu haraana mo'ee isaa argatte taphataa haraana isaa gashite immoo kun immoo eessuma isheetaa malee immoo chiikii ishee natti hin fakkaatu maal nama mana ga'umoo maal jaba kun immoo eessaa fidde kana immoo kun immoo kun ila ana sitti dhaqxee kabalamte immoo biiroon mirga dhimma dubaraa malee kan dhiiraa hin qabnu jettee dhufte sitti meera jaba kanammaa namni biraa gochuu hin danda'u kun boonsaa ta'a sababiin isaa maaliif beektaa inni qabeenya maatii isaatii dhaaluuf jedhee du'a maatii isaatii guyyaa sekondii daqiiqaa lakkaa'udha gatii kanaaf sii gadda jedhee yaaduun amma deemtee gaafattee haasofsiisteenii jara maal siin jedhan gaafadhiin ture adabbii tokko iyyuu hin qabu naan jedhan
yoo qabaatis immoo qarshii muraasa yookiin tajaajila tokko tokko kennaan jira. Kan immoo gochuun dadhabne. Utuu akkas ta'e illee gaarii ture. Garuu kana qofaa waan dhiisan itti fakkaatu. Kanuma qofaan siin jedhama. Of hin dhiphisin maaloo qabu. Of dhiphisees maaliin dabala jettee? Akka of dhiphisaa jirtu sitti mul'ataan jirumsiin. Miti kaayiftu moobaayilii namaa hatee hidhamee akkamittiin adabbii hatamma jettu kanaan na dhiisuudhaan mali. Adabbiin biraan jiru siin jechaan jira. Adaraa kee boonsaa yeroo argitu immoo kolfii xabadhu malee gadditee harkan kenniin. Qabu waan qaban ana kina qabu. Neegina dhufa. Neegina dhufa. Akkam jirtu nagaa keessanii isin kamaaloo nagaa kee ta'e Jirra galata rabbii. kabalaan kee guyyaa tokko fayyadee nagaa saadhaa maaloo kabalicha akkam nagaa saadhaa Nagaa masaadha. Yaaddeetudha. nagaa saadhaa maani konfidensiin kee hunda balee Boonnee miti boonyees geenya akka shamarraniitti. ati isin boosaa imimmaan qabdaa Jechuun kan dirqama boonna irra hin jiraatu. Eemmaa shamarran tokko eemmaa shamarran hundaati. maal jechuudhas Gaafa shamarri tokko tuqamtu akka hundi keenya tuqamneetti fiil goona. maal goona jaba kottu waan jettu dhagayeeti gaafa shamarra tokko tuqamtu maal goona jettee Dhageesseetti. dhageessetta jaba gaafa shamarra tokko tuqamtu nu fiil goona gaafa dubartoonni kana godhan dhiironni maa irraa barraa kanarra maa irraa bara jaba Siyyoo barbaadan akka dhiirotaatti tokko shanii waliin gurmooftanii waliif ba'uu dandeessu. Amma maal ilma barbaadde? Faashin shoof akkan jedhan. jaba argaartaa jijjiirama nu gidduu jiru akkas jechuun dhiirri tokko yoo tuqame dhiira tokko duwwaa tuqame tun taane dhiira hundumaa tuqame jechuudha akka jechuun shubaan tuqamte jennaan dhiira guutummaa tuqame jechuudha kun akka dhiiraatti duwwaamne akka sabaatti akka biyyaatti akka naannootu maal baranna kanarra tokko gaafa tuqame tokko tuqame jechuudha maal baranna meenuun Sitti meer hin gaddiin. Maanni wal argitanii turtan immoo maal siin jedha? Lakki wal arginee hin beeknu. Guyyaa jalqabaa qofa bilbilaan dubbanne. So maal siin jedheerri? Inni maal siif godhaa siif? An kanan jedhu garuu waan tokko si akeekkachiisuu barbaada. Inni ofiisaayyuu qabxiin simisteera tokkoffaa kun simisteera lammaffatti waan isa ceesisu miti. Kanaafiyyuu of eeggannoo cimaas barbaachisa. Ani du'ee coqorsin biqilee waan jedhu fakkaata bunsaa. Dhummaa makoona gubanii beektaa? Nama aarsuu danda'a garuu baay'isteen gaddeen. Silas sammuu dadhabaarra hammeenya malee gaarummaa maalii baratta? Amma dubbii akkasii xaxaa ooluutu taa'ee foormulaa barumsa tokkooti yaale sila iddoo guddaa gaatu. Waanuma fedheef waan deemee dubbisuutu narra jira. Deemteen dubbisii. Anatu mooraa kana keessaallee ari'ame malee deemtee isaan kadhate. Ani waan si dhibu siiniyyuu kiyyoo biraa keessa si buusa jedhanii yaadaa jira. Atumtu iyyuu baay'ee of eegga. Rakkoon qabu. Anaan namni dhuun danda'u bunsaa. Yaaddee. Amma deemu qaba. jabatisi kana boodeen tuqameen nan irra goruu qabda utoo asamnu saa naakaan immoo eessa Jechuun naakaan immoo ani taphataan Juventusiin fakkaatu naangali. atisi akkuma Mourinho kana kilabii tokko qabatteen teessu luma akka Jordatis maal gootaamini Afaan hin banii. jechuun koo amma inni leetootiif maaliif anaafati buna shaayin jedhu Riyaa qaba yeroo raafaa koo isa waliin hin dabarsa. maal rakkoo qaba kun iddoo matee silaa mala siniin gaafatan iddoo tokkoon gahee deeba yootti maal rakkina qaba
Isaanoo eessan deema deembaa. Maal rakkina qaba dama wayin gaa'etta maal akkana falasa sirkaa badaasin. Atumti maaliif itti naan himtu? Maali ofii kee baay'ee ol kakaasaa hartaam. Liyoonel Meesiyaaf godha hartaam Kiristaanoo Ronaldoo wayi. Gurbaa jizbaanana ana raba kee hin danda'u. Maal Meesii Looraandoo na ta'etu warra kubbaa taphatanii wajjin kan nakaastu. Ilaa giftii kumaal sitti fakkaate. Kiristaanoo Ronaldoon kilabii baay'ee naannee taphateera. Baay'ee keessas fiigeera. Meesiin garuu kilabii tokkoof ammoo nama nameeta. Isa Meesiyaaf godhe gaansi akkas jechuu barbaadeen waan biraa mini. Ela. Ara Jubba? Maalin? Maara balammi? Maalin ninje? Maaltu bade? Waanuma argaa jiru kanatu addanatti ta'e ka. Waan haaraa maaliiti waanuma jiru dha'u? Haaraa miti kun? Ispoortii ittiin diina ofirraa qolachuuf malee hammeenya qabu. Isin utuu hojjettanii. Mee haa ta'uuti? Mee anamma jaarsummaan si bira dhufe. Jaarsummaa maali? Haadha didaa wajjiniin xinnoo walitti bu'uu keessan dhagayeetaniin isin araarsuu dhufe haraaramuu qabdu yaadha shubbaa kiyya. Jaarsummaa si argatte moo isa dhageesseti kana? Hela ani eenyumarraayyuu haa ta'u dhagayeetaniin garuu araaramtanii nageenya buuftanii nutis nageenyan jiraachuu qabnaadha shubbaa kiyya. Kan barate naana ajjeesuu ennaanan kunoo ispoortii hojjechaa jiran mani. Kan barate naana ajjeesuu hin jenne ispoortiidhaan baranneetu fuune xaa. Nakaa kunoo. Haa ta'u garuu araaramuu qabdu. Akka wal hin jeeqne akka wallaan hin jeeqamne akka araaramtaniifan isin araarsuu. Eenyurraa dhageessan? Na araarsaa jettee? Ela maalumaa haa ta'u. Ani eenyumarraayyuu haa dhaga'u araaramuu qabdu araarri keessan waan balleessu araarri keessan nageenya buusu nagaa buusuudha malee waan balleessu ati maal abbaa ebelu eenyuun natti hime jedhee sobduu barbaadan dhaga'ee araaramaa giiftii ko araarama nagaa buusa. Oye abbaa lammi hin sodaatte jechuudha. Eessaa fiddari? Eessaa fidda? Jaba maal jetta kan? Jaba mirga kosaarba maaram. Jaba dhagaa hartaa. Naan qabdu jaba naan qabdu mirga koo qarshiidhaan sarbamee jaba eessaa fidda jaba maal jetta kan jaba wayyoo eessa abbaa keenaa fiddaa jetteem eessa abbaa keenaa fiddaa Shubaa atis dubara qoccoluu barbaadda bara maalan godha? Jaba Maal godhan? kaballaa ishee guyyaa tokko sanarra arran caala madaa'in arra gadaantummaan kaneetti dhaga'ame wayyoo jaba Si kana hundayyuu si. wayyoo amma maal wayya maalin gochuu danda'a kan maal gochuu danda'a eessaa fidda eessa abbaa keenaa fidda waan tokkoon qabduudhaam wayyoo jaba amma mee rakkinni kun fuula gorraan beeksisaa akkan qarshii hin qabneen beeksisaa akkan hiyyeessa ta'een beeksisaa amma irraatti riyaa koo mini'eeti amma irraatti maamila dhoksiteetti kan natti dhimtu utuu intala bira deemi natti dhimtu wayyoo shubaa wayyoo garuu jaba adeemtu intala kun waan akka nuun seenaa ishee hin beekne of fakkeessini adeemtu sitti dhimne malee ni jechuudha hiriyaan ishee kanaan dur asii ari'amee aramaa yaada ari'amee utuu inni finfinnee hin gahin gaddilee isa bu'aa turte imimmaanichi hin qorreen chikii kan biraa wajjin mooraa keessa adeemtu natti Mirga shiiti sarre. Mirga shiiti. utuu dhiirri tokko akkas godhe immoo safuu dhiirota jedhanii dubartoonni waa'ee keenyaaf jedhanii buna amma sadaffaa ta'anii dhugu. Akkasii shaayii isaa dabalatan maal la galcheera? Akkamii dubbiin keenya? Ati akkasii dhiirris miidhamee madaa'es waraanames waan tokko sitti nagaamaneeti. Akkasii bakkuma barbaadan dhaabataniit miidhamee waraannamee naaru. Rakkinaan qabu. Hin sodaatte jechuudha ishee. Isaan ispoortii kan ganamaaf galgala utaalu kan argiteetu hin sodaatte. Lakki sodaa miti. Sodaadha. Dhugaa rabbi ila isheenis akkuma keen kadhadhe
araara wayya jedheetaniin jaarsi nama raarsa malee walitti nama buusu ishiin sakkanuma roobmiti garuu roobmi keessan lachuu waan tokko bu'aan buusu yoo araaramtanii nageenyi jiraate garuu nagaadha wajjin jiraachuun waaqatu jaalata ilaam na dhaggeeffadhu kamaalee ati maal taate daraa waaqa maal jaarsummaa kootu fatte maadha shubbaa ammas immee ishee irra gortaa bituun isin akka saasau barbaaddamoo jaarsummaa dhuftanii maali dharee ila waaqni fi laftii fi waaqni argu ani maali dharee ila keessa koo waaqatu beeka kanaafuyyuu araaramuu qabduudha kan koo ani kan hin jedhu jechuun hin jedhu haala shubbaa maal taate Hello Feni. Hello Lattuko. Maalirraa geesse? Har'a raawwatama jedhee namana. Of eeggannoo guddaa godhe. Qarshicha fudhatteemi? Eeyyee fuudheera. Har'a akka raawwatamu shakkii hin qabu. Ajandaan maqaa urjii jedhu har'a akka raawwatamu abdiin qaba. Isiin du'uu qabdi. Inni immoo dhufee murtoo isaa osoo hin fudhatiin du'a isii arguu qaba. Achi booda gaafa murtoo seeraa fudhatu maraatee qullaa deemu. Qarshiin waan inni hin goone jira jettee yaadda? Kanaaf iyyuu guyyaan irraa akka guyyaa dhumaate hin shakku. Gurbaan qarshii isaa fudhateera waan ta'eef hojii isaa sirriitti hojjeta. Akka jireenya koo jeeqe jireenyi isaas gaafa jeeqamu ijji koo argee gammaduu qaba. Tole. Of eeggannoo guddaa godhi Lattu. Yeroo dhumaatiif yeroo xumuraaf waa'ee urjii fixiitii naa bilbili. Na boqachiisi sammuu koo haa boqatu. Tole. Nagaatti. Nagaatti. Yaa Rabbi, agana dhageechisi. Agana dhageessisi. Akka milkiin xumuramu ati nu gargaari Waaqayyo. Gubata garaa koo argaa jirta. Urjii nagaatti. Nagiyaan buqa. Karaa koorraa sokke. Nagaatti. Ilaamee baylammi amma yoo haalli nutti cimee nuun mee akkamittiin ofirraa faccisuu dhiifna. Lakkee haadha shubbaa. Haala ammeenyas waaqni nurraa dhoowwu. Mee maalidha mee mallisaa? Ilaadha shubbaa kiyya. Amma waa'ee ispoortii kana asuma irratti dhaabuu qabda. Anis immoo waan isin duukaa bu'een waan hundumaa nuus hin hordofee gara badiin jiru walumaan hiiknaadha shubbaa. Waa'ee ispoortii dhaabii anaaf ispoortii adda baasuu ispoortiinaaf an adda baasuuni abadan hin ta'u. Jala mureen isinitti. Kuni gonkumaa hin ta'u. Saantima tokko fuula lamaa jechuudhaaniif ispoortiin. Sinii garamti? Ani naa tokko ispoortiin bar jireenyaaf nageenyaaf jedhan ittiin wal doorsisuu ittiin walii warra kutuudhaaf miti haadha shubbaa. Dinnaan attam godhu. Haadha shubbaa. Ati jaarsummaa kootu uffatte adaraa waaqa kanaa oolma walirraa qabna. Lakki. Akkas miti dubbiin. Ani jaarsummaa tuffachuu miti. Ani baay'een isin kabaja. Safuu ila abbaa lammii koo baay'een isin kabaja. Malee ani ispoortii kana hin dhiisu. Akkas taanaan egaa. Teessee araaramtaaree. Ani moo? Araara namni jibbu hin jiru. Dhugaadha. Ani araara hin jibbu. Dhugaadha yoo seexanatti malee namni jibbu. Garuu abbaa lammii garuu nageenya koo tikfachuun dirqama kooti. Jala mureen isinitti. Egaa waan kana
Kana malee maaltu ta'are? Waan kana anumaaf jedhiiti. Kootu keenyati. Imariyaanna nagaa buusuu wayyaa nageenya dhiisanii waan biraa dalaguuni borumaa keetifu. Dura nageenya dursaniis sana booda tarkaanfii fudhatu malee tarkaanfiidhaaf hin ariifatiniis hin jedhaadha shubba. Hello. Qophiin xumurameera. Jaris dhufuutti jiru. Qophaa'e. Haatis qophaa'in siin jedha. Angeeffadheera. Selamat malam delegada. Inni kun xiqqoo si qilleensaan hangata gommaan isaa. Ati isa kanarra taa'ime. Abdiin achirraa ta'u. Xiqqoo baalaansiidhaaf gommaan gaafa irratti nama rakkisa beekta. Maal ta'e irratti gommaa? Qilleensa gommistaan dhagne. Amalan qabdu kasa gaarii si qophaa'u. Ta'u. Xiqqoo si gommaan si dadhabaadha inni kun saniidha. Wal faana yaala jalqabi ka. Abbaay lammii ko. Ani mee kana ajjeeses maalan godha. Amma kana ajjeesu mee ofuma lafa dhaani maggaanyaa ofiin qixxeessuudha. Ajjeesu mo'amuudha. Dhugaa. Ani immoo kana hin ajjeesu iyyuu. Kanaafi dhiifama naa godhaa. Araarra ta'u erga jettaniiti nan araarama. Garuu ammas irra deebiin isinitti hima. Ani of kabachiisuu qaba. Daangaa kotti namni darba taanaan obsee dadhabeeraa itti fufa ispoorticha. Nan argisiisaa jechuudha. Kanuma dubbii. Egaa Waaqayyo siifaa dhaga'u. Ela kanuma la araarri keessan nuunduma keenya murteessadha waan ta'eef Waaqayyo tole siifaa jedhu. Amma araarri kun eessatti ta'u jettanii? Araarri moo? Ela gaayi manni koo silaa fagoodha xinnoo ishee achiituudha. Asuma ollaa kanatti goona kaamaan rakkinni jira. Amma mana isheetti yoo ta'e iyyuu rakkina hin qabu. Araara waan ta'eef mana isheettatu yoo ta'u rakkoon qabanaaf. Garuu ila afaanan dheeradhetti taanaan asan jedhasiisetti taanaan ilo kanatti agarsiiseen kanaan ilkaan ishee akka isheetti ishee agarsiisa. Ofirraa deebisuun immoo ofirraa ittisuun immoo seeruma isaati. Egaa kana dubbaa kiyya. Humni hidhatee jiru kun baay'ee ulfaataadha. Ilaallachaa sirbaa jette kanaan tunni. Ilaamee diinni hidhachuu keenya kana bareetum dursee araaraa kan jedhu. Nu beeka nu argee. Nu hidhachuu keenya nu argeetu. Jedhe gaa. Sineek. Kanaan fakkeessinee kanatti kenninaam. Lakkii nama baasu haa ta'u. Haa ta'u mee nagaan oolaa. Jedhaa gaami.
Abdi! Abdi! Abdi!